Dulli bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin Oromiyaa irratti labsame aanaalee kan biraatti babal'achaa jira jedhame. Humni milishaa Amaaraa fi faannoo daangaa Oromiyaa godina Wallagga Bahaarraan jiru cabsanii seenuun ajjechaa fi saamicha raawwataniin ammas magaalaa Luugoo jedhamu keessatti nama 21 ajjeesuu madda Oromiyaa miidiyaan neetwork hime. Onkoloolessa 12 bara 2021 guyyaa keessaa toora sa'aatii 4tti qaamoleen kunniin aanaa guutoo giddaa magaalaa Luugoo jedhamu keessatti qabeenyaa fi lubbuu namootaa irraa badii hamaa qaqqabsiisuu madda Oromiyaa miidiyaan neetwork irraa dubbisee ibseetii jira. Gabaasa qindaa'ee Faayisaa Eliyaastoo isinitti hima. Dulli bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin Oromiyaa irratti labsame aanaalee birootti babal'achaa jira jedhame. Humni milishaa Amaaraa fi faannoon daangaa Oromiyaa godina Wallagga Bahaarraan jiru cabsanii seenuun ajjechaa fi saamicha raawwataniin ammas magaalaa Luugoo jedhamtu keessatti namoota 21 ajjeesuu maddeen OMN'tti himani. Onkoloolessa 12 bara 2021 guyyaa keessaa toora sa'aatii 4tti qaamoleen kunneen aanaa guutoo giddaatti dhufuun magaalaa Luugoo jedhamtu keessatti qabeenyaa fi lubbuu namoota irra badii hamaa dhaqqabsiisuu maddii OMN achirraa dubbisne hime. Humni hidhatee aanaa guutoo giddaa bulchiinsa magaalaa Luugoo keessatti haleellaa raawwate kun alaabaa mootummaa naannoo Amaaraa kan baatuu fi Amaariffa kan dubbatan akkasuma immoo uffata seeraa poolisii osoo hin taane uffata aadaa naannoo Gojjamitti uffatamu qomxaa fi qomee uffachuu isaanii kan himu maddii OMN kun baay'inni isaanii 300 ol akka ta'e ibsuun qaamoleen karaa fi kallattiitti agarsiisan ammoo milishaa fi poolisii idilee naannoo sanii akka ta'an dubbatama. Akkuma dhufanii magaalattii qubataniin dhukaasa sababiin isaa hin beekamne eegalani kan jedhu madda keenya. Dhukaasni erga banameen booda ammoo magaalaan xiqqoon Luugoo jedhamtu kun dirree lolaa guddaatti jijjiiramtee jira. Dhukaasa sa'aatiiwwaniif tureen lubbuun namoota 21 olii akka dabarte kan himu maddii OMN kun jiraattonni magaalichaa warri baqatee ba'uu danda'u hundinuu magaalicha gadi dhiisanii gara magaalaa dhihootti baqannee jirraa jira. Namni OMN dubbisa kun akka jedhutti manni jireenya isaa fi suuqiin daldalaa kan dhuunfaasaa jalaa gubatee jira. Kan isaatiin alattillee suuqiiwwan daldalaa kan Oromootaa ta'anii fi manneen jireenyaa baay'een barbadaanii jiru. Hoteelaa fi manneen nyaataa magaalicha keessa jiran saamamuu kan himu maddii OMN kun taatee kanaan rifachuu fi ammallee qalbitti akka hin deebi'in miira gaddaatiin dubbatama. Aanaa guutoo giddaa bulchiinsa magaalaa Luugoo qofatti hanga ammaatti reefki namoota 21 kan walitti qabame yoo ta'u reefki kan biroo ammallee barbaadamaa jiraachuu Oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffatee jira. Ka'umsi lola kanaa maali jechuun nama kana yoo gaafannu hanga ammaatti wanti addatti qulqullaa'ee beekame akka hin jirre himuun garuu ammoo mootummaan bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun jigii inni milishoota Amaaraa yaammate ta'uu shakkii qabu himuun jigiin kun ammoo dhugumatti waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane diinummaa Oromummaa godhateetu ilmaan Oromoo duguugaa jira jechuun hime. Godinni Wallagga Bahaa kallattii kaabaatti bakka bu'ee jedhamuun naannoo Amaaraatiin kan wal daangeessitu yoo taatu Oromoon tokko yoo Amaara tokko ajjeese nuti ammoo Oromoota 100 ajjeefna jechuun dubbachuun isaa ni yaadatama. Ajjecha Wallagga Bahaa Luugoo keessaa osoo hin bahin kantiibaa duraanii magaalaa Luugoo dabalatee maatii tokko keessaa namoonni garaagaraa humna finxaaliyyii Amaaraatiin bakka tokkotti ajjeefaman. Booruma kanaan maqaa namoota ajjeefamanii keessaa muraasni obbo Jabeessaa Bultii Maanguddoo ganna 60, obbo Abdii Gaarii Maanguddoo ganna 50 yoo ta'an ijoollee isaanii sadan waliin akka ajjeefaman maddi keenya nuuf mirkaneessee jira. Obbo Ishoo Tolosaa kantiibaa magaalaa Luugoo duraanii kan ta'an ilma isaanii Guutoo Ishoo waliin bakka tokkotti ajjeefamuu maddi keenya himee jira. Haaluma wal fakkaatuun maanguddoo umriin isaanii ganna 65 olitti tilmaamaman harmee Duulaa jedhamuun kan beekaman mana jireenya isaanii keessatti yoo ajjeefaman ilmi isaanii Duulaa teessoon qaamolee hidhatan kanneen qabamee fudhatamu OMN odeeffatee jira. Kana malees obbo Zarihuun Mokkonnan obboleessa isaanii Dinqisaa Mokkonnan waliin madoon cimaan yoo irraa dhaqqabu
Wandee Takkaalinyi fi namoonni maqaan isaanii hin beekamne biroo erga hospitaala seenanii lubbuun isaanii darbeetii jira. Manneen daldalaa ilmaan Oromoo magaalicha keessatti argamu danuun kan gubate yoo ta'u, reestoorantiin obbo Dachaasaa Dabalaa guutumaan guututti abiddaan barbadeeffamuu maddi keenya himeetii jira. Maqaa namoota heeramanii kanaan alatti illee namoonni yeroo maqaan isaanii adda hin baane ajjeefamanii jiraachuu akkasumas qabeenyi hedduurraan qisaasni qaqqabu maddi OMN ragaa baheetii jira. Suuraan oduu kana waliin maxxane kan obbo Ishoo Tolosaa fi ilma isaanii Guutoo Ishoo kan waraana finxaaliyyii Amaaraatiin Wallagga Bahaa Aanaa Guutoo Giddaa bulchiinsa magaalaa Logootti ajjeefamanidha. Oduu weerara finxaaliyyii Ameeraa keessaa osoo hin bahin oduun wal qabate naannoo Kiraamutti milishoonni Amaaraa gandoota sadii keessatti alaabaa Amaaraa dhaabbachuu isaanii jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Aanaa Kiraamuu ganda lalistuu Somboo ganda caffee soorumaa fi caffee jireenyaa jedhaman dabalatee magaalaa Haroo guutumaan guututti weerartoota finxaaliyyii Amaaraatiin to'atamuun alaabaa naannoo Amaaraa dhaabbachuu isaa akkasumas maqaa Haroo jedhu baarjarraa haquun Addis Alam jechuun geeddaruun barreessuu isaanii jiraatan Kiraamuu Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbisee himeetii jira. Gabaasa qindaa'ee Neemaa Umartu sinitti himamu. Aanaa Kiramutti milishoonni Amaaraa gandoota sadii keessatti alaabaa naannoo Amaaraa dhaabbachuu isaanii jiraattonni gandichaa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himani. Jiraataan Aanaa Kiramuu OMN dubbise lolli milishoonni naannoo Amaaraa qonnaan bultoota Oromoo irratti banan jabaatee itti fufuun hanga ammaatti gandoota garaagaraa irraa namoonni buqqaa jiraachuu fi milishoonni naannoo Amaaraa ganda sadii ol keessatti alaabaa ofii dhaabbachuu hima. Aanaa Kiramuu ganda lalistuu Somboo ganda caffee soorumaa fi caffee jireenyaa ja'aman dabalatee magaalaan Haroo guutumaan guututti weerartoota Amaaraatiin to'atamuun alaabaan naannoo Amaaraa dhaabbachuusaa akkasumas ammoo maqaa Haroo jedhu baarjaarraa haquun Addis Alam jechuun jijjiiranii barreessuu isaanii jiraataan Kiramuu Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbise himee jira. Wallagga Kiramuu gandoota adda addaa irratti dhaqamaleellaan kun raawwate gandoota lalistuu Somboo jedhamanii fi caffee soorumaa kan jedhaman caffee jireenyaa kan jedhaman fa'aa naannoo kanatti kanaleellaan kun humna finxaalayyoota kanaan jalqaba naannoo ji'a ol deemeera. Baadiyaa keessa wal lolamaa ture gammoojjii keessa namoota kana irratti haleella raawwatanii buqqaasaa turan gara magaalaatti dhufee gara magaalaa to'achuutti illee kan deemame. Amma magaalaa baay'ee illee to'ataniiru. Magaalaa Haroo jedhamu tokko magaalaa xiqqoo daandii bukkee jirtu to'ataniiru. Uummanni naannoo sana buqqee magaalaa Haroo jedhamtu magaalaa caffee ganda caffee sooruma kanatti to'ate Haroo Addis Alam kan jedhamtu tokkotti to'atanii alaabaa isaanii illee dhaabbataniiti kan deemanii. Lolli kun kan eegalee ji'a tokko dura kan jiru jiraataan aanichaa ji'a dura yaalamus uummanni waliif dirmatee ofirraa qolatee akka ture dubbata. Humni Amaaraa kun meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan deeggaramuun deebi'anii yoo dhufan jalqaba gandoota baadiyyaa keessatti Oromoo kumaan lakkaa'amu buqqaasaa garii ammoo ajjeesaa turanis mootummaan dhimma kana tasgabbeessuun fedhii dhabee ture jira. Weerarri kun babal'achaa gara magaalaatti ol dhufee kan jiru jiraataan Kiramuu kun yeroo ammaa kanatti gandoota magaalatti dhihoo ta'an sadii keessa qonnaan bulaan guutumaan guututti loonii fi qabeenya socho'aa ooffatee godaanaa jiraachuu hima. Waraanni hamaan yeroo ammaa kanatti itti fufee raawwatamaa jiraachuu isaatiin wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa aanicha keessatti sochii akkamii godhaa jira jechuun gaaffii yoo gaafannu guyyaa sadii dura poolisiin humna addaa Oromiyaa dhufanii reeffa namootaa kakaasaa akka turan himee osoo hin turin isaanis konkolaataa isaaniitiin bakkicha gadhiisanii akka bahan dubbata. Lolli yeroo ammaa deemaa jiru jiraattota aanichaa fi humna hidhate kan Amaaraa gidduutti kan jiru maddi Oromiyaa miidiyaa neetwork kun jiraattonni aanichaa meeshaalee kan of harkaa hin qabne akka ta'ee fi meeshaa aadaa fi tooftaa aadaatiin qolachuuf yaalaa akka jiran hima. Waraana kaleessaa fi har'a itti fufeen lubbuun namoota dabraa jiraachuu kan himu jiraataan gandichaa hojjetaa mootummaa ta'e tokko
lola guyyoota darbanii kanaan walumaa galatti ganda caffee sooramaa qofatti nama 19 harootti nama 9 lalistuu sombootti namni 9 ajjeefamuu hima. Lolli weerara lafaa kun qaamolee hidhatan milishaa fi faannoodhaan durfamus meeshaalee waraanaa gurguddaa fi alaabaa naannoo Amaaraatiin socho'uun isaanii lola sabaa duuba mootummaan naannoo Amaaraa jiraachuu agarsiisa jechuun jiraataan kun himee jira. Haleellaa Booranaa fi Wallagga Bahaa keessatti raawwatamaa jiruun yaadda'uu ollaa yookaan Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association ibsam. Dhaabbanni ollaa jedhamu kan biyya alaa keessatti dhimma Oromoo irratti hojjetu ajjechaawwan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raawwatamuun yaadda'uu ibseetii jira. Ollaan ibsa onkoloolessa 13 bara 2021 baaseen dhaabbilee fi hawaasni idil addunyaa ajjechaawwan Booranaa fi Wallagga Bahaatti raawwatamuu irratti qorannoon bilisa akka adeemsifamuuf dhiibbaa barbaachisu bulchiinsa Abiy Ahmed irratti taasisuu akka qabaniif yaamicha dhiyeesseetii jira. Haleellaa Booranaa Wallagga Bahaa fi bakkeewwan biroo garaagaraa keessatti taasifamaa jiruuf hawaasni idil addunyaa xiyyeeffannaa akka kennu kan gaafate ollaan dhiibbaan barbaachisu bulchiinsa Abiy Ahmed irratti taasifamu akka qabus dabalatee gaafateetii jira. Oduun keenya itti fufee jira. Daawwattoota keenya godina Gujii aanaa Gumii Indelloo keessatti uummanni rakkoof saaxilamuu dubbatu. Godina Gujii naannoo waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni bulchiinsa Abiy Ahmed itti wal dha'aa jiranitti dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa fi ambulaansii tajaajila loltoota bilisiginnaatiif oolaa jiraachuu hawaasni komatu. Hawaasni rakkoo tajaajila hawaasummaa qofa osoo hin taane rakkoo midhaan nyaataatiifis saaxilamuu himatu. Guutuun gabaasichaa itti aanee dhiyaata. Godina Gujii naannoo waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni bulchiinsa Abiy Ahmed itti wal dha'aa jiranitti dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa fi ambulaansii tajaajila loltummaa bilisiginnaatiif oolaa jiraachuun hawaasni komatu. Sababa lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana bilisiginnaa jidduutti adeemsifamaa jiruuf dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa, ambulaansii, daandii fi kanneen biroo tajaajila loltummaa waraana bilisiginnaatiif oolaatii jiru. Sababa kanaan uummanni rakkoo hamtuu keessatti argama. Manneen barnootaa aanaa kana keessa jiran hedduun qubsoo waraana bilisiginnaa akka ta'ee fi tajaajila kennaa akka hin jirre jiraattonni ni dubbatu. Manneen barnootaa qubsuma waraana bilisiginnaa ta'anii fi barbadeeffaman keessaa mana barumsa qophaa'inna magaalaa Bulbul, mana barumsa gandoota bobaa fi manneen barnoota gandoota birooti. Hawaasni rakkoo tajaajila hawaasummaa qofa osoo hin taane rakkoo midhaan nyaataatiifis saaxilamuu himatu. Sirni bilisiginnaa daandii uummata kana irraa kutuun akka midhaan nyaataa kan uummanni bitatu aanaa kana hin seenne taasisee jira kan jedhan jiraattonni uummata beela hamtutu harkaa qaba jedhu. Uummanni aanaa Gumii Indelloo ukkaamamee rakkoo keessa akka jiru viidiyoo achi irraa nu dhaqqabee kana irraa hubachuun ni danda'ama. Waan amma rakkoo isaatiin dhufe jirru fi yoo wal qabanna shan taa'ee rakkoo dhufe jirru akka harkaatti hin taane baay'ee doonellee baay'ee miidhamnellee kan jirra malee bageetti rakkoo nageenya gulaanu rakkoo dhuguu bageettee jechuudha. Mammumatti kun hin jiru wanni balleessee garaa balleessee jechuudha. Uummatni mootummaan jiraate namni bullanii sila mootummaa namni liqimsa argachiisullee mootummaa namni rakkoo adda addaa illee keessa baasullee yoo jiru mootummaan jiraatu mootummaa wanti sun tokkollee hin jiru dhabnee jira mootummaan hin jiru mootummaa wanni jira tokkollee karaa isaatiin dubuu jirra malee jiraachuu wanni hin jedhiin hin jiru. Rakkoon teenna guddoon ganna sadiif waraana keessa jirram addunyaan rakkoo teenna qoba hin qabdu nyaaphaam diida jedhanii nu farrajanii sababa kanaan deeggarsi biyya alaatii dhufu nurraa citee jira. Midhaan nyaataa biyya alaatii maqaa kennaan galuu asitti gurguramee nyaatamaa jira. Midhaan nyaataa kun kan dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa fi dhaabbileen garaagaraa gargaarsaan kennanidha. Midhaanicha garuu nu uummata osoo hin taane kaabinee bilisiginnaattuu gurgurata jechuun komii qaban dubbatu. Haal lammeessoon ammoo lubbuu fiitii biyya abbaani isan namni armtee tokkoon jaarsi biyya namni ergaan ittiin galiin hin jira. Isan diina isan nyaapha wanti dhumunaa namni isaniin hin jedhin hin jira. Mootummaan akkas namaan jira. Kana madhaagatee lubbuun nama deemu. Yoo fulatti iyya kan qabaatan iyyachuun malu. Namni kun cuf tokko tokkoon qubdan namni dhiira jaarsi namni jaarsa ka jaarsi biyyaadhaan kas kee jiru cuf reebamuu jira. Bilbilaan reebuu jiran. Qubu qabna. Maaliif reeban? Gaafsi reeban yaaduu aginduun iyyachuu qabdasi. Dhageessisuu qabda jechuudha. Waan gargaarsaa kanaan wal qabsiisi gargaarsa. Akkuma isaniin kun cubbeettanitti mootummaan kala deete arma. Hag mootummaan asii argachuu jirra gargaarsi gurguramee nyaatamuu ittiin jiru argachuu jirra. Gargaarsi sun karaa iddoodhaan gargaarsi nyaata addunyaatti qamadiin tuni. Itoophiyaan arguu ittiin jiru. Seefneetti Itoophiyaan arguu ittiin jirtu lafa alaatti dhufu. Gargaarsa lafa alaa jechuudha. Uummata kanaa maqaa uummata kanaatiin dhufu. Ittiin jiraachuu jirra armaan durayyuu.
متخرن الرفوتن Kaabineen aanaa gumii Eldelloo midhaan gargaarsaa uummataaf dhufeem gurguratanii nyaataa jirum uummanni ammoo beelaan dhumaa jiram kun ammoo itti yaadamee uummata kana miidhuuf waan taasifameedha jedham jiraataan biraa yaada isaa kenneem rakkoo uummanni keessa jiru kana waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddonbooroo furuuf tattaaffii godhaa jira jechuun kan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeem Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddonbooroom qabsaa Liiban Gurraachaatiin waraanni bilisummaa Oromoo aanaa gumii Eldelloo keessa socho'u tajaajila hawaasummaa gandoota akka Halluun Soloqii Dibbee Caffaa Eddeem Hoolaa fi magaalota akka Bulbul Bobaa Malkaa Gubaafaa keessatti taasisaatii jira. Gandoota kanneen keessatti waan qabu irraa deeggarsa midhaan nyaataa dabalatee wantoota garaagaraa uummata kanaaf taasisaa jira jechuun himeem. Uummanni aanaa gumii Eldelloo rakkoo hammaataa addunyaan dhagahuu qabdu keessa jiram uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan rakkoo keenya akka addunyaan dhageettu godhaan dhaamsa jiraattota aanaa gumii Eldellootiin. Godina Arsii aanaa Suudeetti maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jedhuun yeroo dheeraa mana hidhaa kan ture dargaggoo Jibriil Haaji Hamzaa irratti ragaan sobaa qindeeffamaa jiraachuu namoonni dhibicha keessa beekan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Ragaa dargaggoon kun waraana bilisummaa Oromoo biltsiginnaa shanee jettee waamtuun wal quba qabaachuu mul'isu erga dhabamee booda wiixata dhufu poolisoota idilee magaalaa Kullaa keessa jiraatan lamaa fi milishaa tokko sobaan ragaa irratti baasisuuf qophaa'aa akka jiran keessa beektonni himaniiti jiru. Gabaasa dabalataatiif Muhammad Fantalle akkaanutti isinitti himam. Godina Arsii aanaa Suudeetti maqaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jedhuun yeroo dheeraaf mana hidhaa kan ture dargaggoo Jibriil Haaji Hamzaa irratti ragaan sobaa qindeeffamaa jiraachuu namoonni dhimmicha keessa beekan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Ragaan dargaggoon kun waraana bilisummaa Oromoo biltsiginnaan shanee jettee waamtuun wal quba qabaachuu mul'isuun erga dhabamee booda wiixata dhufuun poolisoota idilee magaalaa Kullaa keessa jiraatan lamaa fi milishaa tokko sobaan ragaa irratti baasisuuf qophaa'aa akka jiran keessa beektonni dubbatan. Maqaan poolisoota lamaanii gosa Mulaatum Hambassi Ziwaargee yoo ta'an Sayyidaa Muhammad ammoo milishaa gandaati. Gama biraatiin aanichatti kan argamtu magaalaa Darrabbaarraa humnoonni tikaa monna biltsiginnaa dargaggoota hedduu qabanii hidhuun halkan mana hidhaa keessaa baasanii reebicha cimaarratti raawwachaa jiraachuus maddeen ibsanii jiru. Dargaggoo Jibriil Haaji Hamzaa kan wayitii ammaa ragaan sobaarratti qindeeffamaa jiru yeroo garagaraatti mana hidhaa keessaa baafamuun isaa fi hiriyaa isaa Abdoo Hajjii jedhamu irratti reebicha raawwatameen miidhaan cimaan irra gahee jiraachuu namoonni dhimma hidhamtoota kanneenii itti dhiheenyaan hordofaa jiran himanii jiru. Dargaggoo Jibriil wayitii ammaa magaalaa Kullaatti hidhamee kan jiru yoo ta'u dargaggoonni hedduun duraan magaalaa Darrabbaatti hidhamanii turan gara magaalaa Guddeetti godinichaa Asallaatti dabarfamaa jiraachuu maddeen magaalaa Darrabbaarraa OMN qunnamee ni himu. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Dawwee Harawaa ona Uranee Salaamaa iddoo haadhoo waldaa jedhamu keessatti milishoonni naannoo Amaaraa fi poolisoonni idileen erga madiinummaa Oromoo qaban qonnaan bultoota Oromoo irratti reebicha cimaa raawwatan. Namoota hojii idilee isaanii malee maalummaa siyaasaa fi hiikaa siyaasaa hin beekne maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftuu jedhuun haala suukaneessaan darraa kan oolan tahuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Namoota milishaa fi poolisiin godinichaatiin reebichi hamaan irratti raawwatame maqaan isaanii nu dhaqqabeen obbo Umar Daaleem, Muhammad Ali Warraaqii fi Umar Qaalichaa kanneen jedhamanidha. Namoota reebichi irratti raawwatame keessaa Umar Daalee hedduu kan miidhame yoo ta'u wayita ammaa wal'aansaaf mana yaalaa ciisee jiraachuu odeeffannoo maddeen nuuf ergan ni addeessa. Gabaasni kan Muhammad Fantaalleetiin. Haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate uummata Oromoo fi Gumuz irratti raawwachuuf faannoon Amaaraa qophii ta'uu akeeke. Faannoon Amaaraa leenjii loltummaa kibbaa Ajafaaraa Laallibalatti erga fudhatanii booda sirna eebba isaanii irratti kaayyoo leenjii fudhataniif yoo ibsan uummata Oromoo fi Gumuz fixuuf akka ta'e ibsan. Sirna eebba kana irratti faannoo jidduu inni tokko hidhataan kamuu Amaaraa tokko yoo ajjeese Gumuz dhibba ajjeefna waraanni bilisummaa Oromoo tokko Amara tokko yoo ajjeese ammoo Oromoo dhibba ajjeefna jechuun dhaadate. Hirmaattonnii fi eebbifamtoonni biroo isa duuba dhaabbatan ammoo yeroo harka walitti rukutuun deeggaran viidiyoon marsaa hawaasummaa irra naanna'aa jiru kun ni agarsiisa. የአማራን ባርነት ለማውረድ ዝግጁ ነን። እንዘምታለን፣ እናሸንፋለን። የአማራን የጀግንነት ታሪክ ዳግም እንመልሳለን። አንድ አማራ ሲሞት 100 ገዳይ ይሞታል። አንድ ጉሙዝ 100 አንድ አማራ ከገደለ 100 ጉሙዝ እንገላለን። ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ
አንድ አማራ ከገደለ 100 ኦሮሞ እንገላለን። ቪዲዮ ሀሳ ጅቢንሳ ሰቡማ ፊ ሀሌላ ሰቡማ irratti xiyyeeffateen fuula miidiyaa hawaasaa dhiphisaa jiru kana irratti namoonni garaagaraa yaada isaanii kennataatii jiru. Faannoon Amaaraa humna hidhatee loluu dhiisee uummata hidhannoo hin qabne uummata Gumuzii fi Oromoo irratti waraana bane jechuun yaada isaanis kennaatii jiru. Haleellaan Oromiyaa lixaa Wallagga keessatti raawwatamaa jiru qaama karoora kanaa ta'uu ibsamaatii jira. Haasaan jibbiinsaa fi madda walitti bu'iinsa saboota kana yeroo dubbatamu sirni bilisiginnaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhate hin qabamu. Faannoon Amaaraa ji'ootaan dura godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti yakka dhala namaa irratti raawwatuun miidhamtoota ambulaansii keessaa baasanii ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Akkasuma bakkoota garaagaraatti dhalattoota Benishaangul Gumuz dhagaa fi uleen tumanii yeroo ajjeesan viidiyoo mul'isu marsa hawaasummaa irraa naanna'aa ture. Haasaa jibbiinsaa fi haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate fiinxaaleyyii Amaaraatiin bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti dagaagaa dhufe saboota biyyattii yaaddoo hamaa keessatti uffiseetii jira. Haleellaa sabummaa tooftaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad Itoophiyaa keessa ilaalcha sabummaa ittiin balleessuudha jedhamuun xiinxalli garaagaraa irratti kennamaatii jira. Qaamni biyyattii wal waraansiisuun akka haguuggii duguggaa sanyii keessa galtu akkasumas hawaasummaa biyyattiin qabdu diigamuu godheen mootummaa haaraa hundeessuu hin danda'u jedha ibsi koongireesii Oromoo idil addunyaa hundeeffama mootummaa bilisiginnaa hordofuun baaseen. Filannoo hatameen mootummaa ofiin jechuun hin danda'amu kan jedhu ibsi kun hundeeffama mootummaa bilisiginnaa wanti haaraa godhu hin jiru namoota akkasumas paartii dura turen sagantaa fi abbaa irrummaa wal fakkaatuun maqaa mootummaa hundeeffamaa geggeesse jedhe. Abiyyi Ahmad filannoo hatamee fi sagantaalee garaagaraa qopheessuun uummata biyyattiitti dhiyaatuu barbaada kan jedhu ibsichi dhugaan addunyaan beeku garuu hoogganoota uummataa manni hidhaa itti cufamee biyyattii keessatti ajjechaan seeraan alaa fi hidhaa jumlaan aadaa bulchiinsa ta'uu isaati jedha. Haalli biyyattiin keessatti argamtu biyyattii diiguu biratti dhiiga dabalataan hedduu dhangalaasuu waan jiruuf dhiibbaan sirna Abiyyi Ahmad irratti godhamaa jiru cimee akka itti fufu dhaabbatichi kun gaafateetii jira. Dinagdee Itoophiyaa waggoota itti aananiif tilmaamuu akka hin dandeenye dhaabbanni maallaqaa addunyaa ibse. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa guddina oomisha biyya keessaa waliigalaa Gross Domestic Product Itoophiyaa bara 2022 hamma bara 2026 tilmaamuun rakkisaadha jedhe. Dinagdeen Itoophiyaa sababa waraanaatiin rakkoo guddaa waan mudateef tilmaamuun rakkisaa ta'uu kan eere dhaabbatichi biyyoota akka Eertiraa, Sudaan Kibbaa, Sudaan, Jibuutii, Keeniyaa fi Soomaaliyaa guddina dinagdee isaanii tilmaameetii jira. Gabaasni guutuun akka itti aanutti dhiyaata. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa guddina oomisha biyya keessaa waliigalaa jechuun Gross Domestic Product Itoophiyaan bara 2022 hamma bara 2026 tilmaamuun rakkisaadha jedhe. Dhaabbatichi haala dinagdee biyyoota addunyaa jechuun World Economic Outlook ittiin agarsiise irratti oomishni waliigalaa yookaan GDP'n Itoophiyaa bara 2021tti dhibbeentaa 2 guddina kan agarsiise yommuu ta'u kunis kan bara 2020 irraa dhibbeentaa 4 gadi bu'e jechuun ibse. Itoophiyaan waggoota kurnan darban keessa guddina dijiitii 2 galmeessuun biyyoota Afrikaa guddataa jiran keessaa tokko taatee maqaan eeramaatii ture. Amma garuu dinagdeen biyyattii sababa waraana waliiniitiin cabuu isaa gabaasaaleen mul'isan yeroo garaagaraatti bahaatii jiru. Keessattuu waraannii fi tasgabbii dhabiinsi siyaasaa biyyattii dinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa uumee jira jedhameetiin dubbatama. Baatii adoolessaa darbe keessa ogeessi dinagdee obbo Hirbaa Taarraqany gaafii dhimma dinagdee Itoophiyaa kan irratti gaafanneef rakkoo siyaasaa fi waraanaa dinagdee Itoophiyaa akka hamaa rukutee jira jechuun ibsan. Rakkoon dinagdee Itoophiyaa mudate immoo sadarkaa poolisii dinagdeetiin furamuu bira darbeem haala hammaataa jiraachuu biyyattii gaaga'uu keessa jira. Furmaanni isaa immoo furmaata siyaasaati jechuun obbo Hirbaa Taarraqany ibsaniitii turani. Rakkoo dinagdee Itoophiyaa rakkoo siyaasaa ta'uu ogeessonni dinagdee ni dubbatu. Furmaanni isaas immoo tarkaanfii siyaasaati jechuun eeru. Waraanni gaaga'amni siyaasaa buqqaatiin hongee fi weerarri dhibee COVID-19 wantoota dinagdee Itoophiyaa kuffisanidha. Dhaabbanni maallaqaa addunyaa jechuun International Monetary Fund dinagdeen Itoophiyaa sababa waraanaatiin rakkoon guddaa waan mudateef guddina oomisha biyya keessaa bara 2022 hamma bara 2026 tilmaamuun rakkisaa ta'uu eere. Dhaabbatichi biyyoota Afrikaa
Afrikaa Bahaam, Eertiraam, Suudaan Kibbaam, Suudaan, Jibuutiim, Keeniyaa fi Somaaliyaa guddina diinagdee isaanii tilmaameetii jira. Haaluma kanaan biyya Afrikaa Bahaa keessaa diinagdee wayyaa qabdi jedhamtu Keeniyaan waggoota 5 dhufan keessatti dhibbeentaa 6 guddatti jechuun tilmaama kaa'eetii jira. Biyya ollaa Itoophiyaa Eertiraan dhibbeentaa 4.8, Jibuutiin dhibbeentaa 5, Somaaliyaan dhibbeentaa 3.9, Suudaan Kibbaa dhibbeentaa 6.5 akkasumas Suudaan dhibbeentaa 3.5 ni guddatu jechuun dhaabbanni mallaqa addunyaa tilmaameetii jira. Dhaabbatichi diinagdee addunyaa bara 2021 dhibbeentaa 5.9 ture. Bara 2022 ammoo dhibbeentaa 4.9 akka ta'u tilmaameetii jira. Akkuma Itoophiyaa biyyoonni waraanaan miidhaman kanneen akka Liibiyaa, Afgaanistaanii fi Siiriyaan guddina diinagdee isaanii waggoota itti aanan tilmaamuun rakkisaa akka ta'e dhaabbatichi eereetii jira. Oduu keenya xumuraatiin ilmaan Oromoo baqattummaan biyya Jibuutii keessa jiraatan darbaa qaamota mootummaa biyyattiitiin nurra gahaa jiru hammaatee jira jedhan. Guyyaa kaleessaa onkoloolessa 13 bara 2021 ilmaan Oromoo lakkoofsaan 150 ol ta'an magaalaa Jibuutii iddoo kaartiyaa fi Baalaastaraamboo jedhamu jiraatan sababa tokkoon malee humnoota tika biyyattiitiin qabamanii mana hidhaa Naggaad jedhamutti darbatamanii jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Gama biraatiin dhalattoonni Oromoo kanaan dura gaafa lolli Sumaalee fi Affaar gidduutti ta'e gama Affaar gortanii Sumaalee loltan jechuun mootummaan hidhee ture ji'a 3 erga hidhamanii murtii dabaa hidhaa waggaa 1 hanga 15 itti murteeffamu dhalataan Oromoo magaalaa Jibuutii jiraatu OMN itti himeetii jira. Walumaa galatti dhalattoonni Oromoo magaalaa Jibuutii iddoo garaagaraa keessa jiraatan badii takkaan malee humnoota tika biyya sanaatiin reebamuu hidhamuu fi doorsaan adda addaa irra gahaa jiraachuu dubbatu. Gabaasni kan Na'imaa Umariin. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun illee har'aaf qabanne kana fakkaatan saraa sabaa ture gama ogummaa kaameraa fi liitiraatiin Abdii Jamal Lafaana ture qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetworkii itti fufu horaa bulaa deebanaa.